fiqruu dubartii jedhamtuun hin jedhe namni baay'een istoorii kana seenaa kana hin beeku gaafa nan ulfaa kanaaf lakki gaafa nan ulfaa gaafa nan ulmaa dubartii na boochisteen hin jedheen qabadhaa kana okay gaafa nan ulfaa gaafa nan ulmaa jiru dubartii na boochisteen hin jedheen sanaa ol jedheen ganaa baafachuu danda'e ganaa sanaa ol miidiyaa baay'eetti ergitee jirti gaafa na gaafatan viidiyoo gaafa na agarsiisu teekstii gaafa na agarsiisu sana booda amananii ta'an wanti naqaanis addunyaa kanarra hin jiru okay ani immoo kanani bilbileefis bilbila ishees hin beeku walitti qindeessanis sagalee isa dhumaa dhaggeeffadhu ililliin jedhe mari'anni hin jenne kanaaf akkasitti quba qabaadha gabaabumatti isinitti himuufini dubartii ililli fiqruu jedhamtu wajjiniin kominikeeshinii qabnaa silkiin voisiin sunis hin jira garuu baasuun nama kana keessa seenuu akka beektanii fi kanaaf namni beeka stoorii san gaafa nan waadaa ulfa ture inni iyyuu hin beeka andu alam iyyuu hin beeka ጓደኛን isaas hin beeka waan na gochaa turan sigale kanaaf ishee naa gaafatamtu ishee gaafadhaa ani inqaano sagaagaltu dhiira sagaagaltu durbaas injaaladhu dubartiin otoo mana qabdu jireenya qabdu dhiira biraa wajjin sagaagaltu injaaladhu dhiirris otoo dubartii mana qabu haadha warraa mana qabu sagaagal injaaladhu waaqayyos injibba macaafni keenyas injibba kanan barreessaa ture waa ililli fiqruu immoo biyyatu beeka kananiin hin jenneen ijoollee kiyyaa wajjinan jira ani hin jenne ani fakkeessus maalis sobuus hin naqon sini galee ani hin jenne sheedhaan hin jenne rabbi jannatan shaaqananiisu ani sheedhaan hin jenne kan hin jedheen dubartii ililli fiqruu jedhamtu ililli kanas qabadhu jedheeni kan hin jedheen sheedhaa isa immoo orjinaalis biraanan qaba nama baay'eetu beeka stoorii kana abbaa warraa kiyya hiisistee sittin heeruma deem waraqaa cire jetteeni viidiyoo fi ishee waraabdee gadhiistee nu himatti nu kassasti masara jettee faawolii meeqa gootee isheen arrabse sanaa ol iyyuu arrabsee jira gana sanaa ol akkasitti hubadhaa warri sammuu gaarii qabdan akkasitti hubadha sanaa ol arrabsee jira sanaa ol otoon argadhe immoo dhiisuu yeroo sana isinii galee miti akka namoota dhaga'uu feeneet Mbetatis gaafa ulma dubartii na boochiste jireenya kootti bultii kootti dhufteen akkas jedheen ililli fiqruu jedhamti isheen immoo eshi nuti charchi deemnee cubbuu keenya fi nisaa seenne tsalootii goonee achi booda walitti araaramne jaarsa kootiin isinii galee kanaaf akkasitti hubadhaa abbaa warraa koo ajjeesuu geessee waa meeqa gootee hiisistee isini gale kanaaf waa'ee koommoo nan mormaa waa'ee koommoo nan dubbadhaa ani isheen hin jenne dhugaan ilmoo waaqaati isheen bakka dhugaa jirti ani hin soba kiyyan irratti qabdan fidaa okay kan kanarraa hafee akkan because maaliif kana fidanii amma yoo kana jenneeni qaanoftee dhiistii isheetu akkas yoo nan waa'ee qananii dubbadhe sana fidu kaa arrabsteef taatisi kana jettee jirti amma qaa idiit godha walitti maal amma koo Aida waan baay'ee hojjetuun hin danda'ama maqaa walitti hidhanii yoo waa'ee qananii haasofte kana finnaaf isheen arrabsaa turte isheen maal poolisiin biyya kana jira bar qorachuu hin danda'a bar ani waan isheen silkii keenya solitti bilbileen beeknu waliinis haasofneen beeknu bilbilan guyyaa tokkoon argee mana Muhammad artist Muhammaditti argee ayyaana irratti gaafa nuti bahuuf jennu isaan dhufanii suuraa waliin kaane kan kanarraa hafee hin argine nan okay so ililli fiqruun tala naqqamtee waan isheen nagoote quba qabdu bareechitanii namni natti dhiyaatan namni baay'ee beektan gaafa ulfa koo gaafa ulmaa koo suuraa kiyyarraa kaatanii gaafa nani qalabati godhadhe jedheerraa kaatanii kun gaggana gargalchaa kun olla garagalchaa adeemti mana godhachaa turtanii yaa baatu hanga daamaa hanga wanni inuma jiran so akkanii dubbii kanaan dhiisuuf qabbaneessuuf gaafan jedhu waan biraa fidan isinii galee waan biraa masarat qaanisaan ammoo na jabeessaa jira jechaadha isinii galee kanaaf waa ililli fiqruu naqqamte guutuutu beekaa warri hiriyoota koo baay'ee beeku waan isheen gochaa baate شهر ما تشوف شهر لا امورك طيب hiriyoota koo baay'ee beeku waan isheen gochaa baate ስለዚህ bagan ani immoo mirga koo falmadhee toon dubartii takka ta'ee toon dubartii laaftu ta'ee yeroo sana waan isheen viidiyoo isheen gadi baasti tooni akkuma argeen sila ofiin ajjeessa ture yookiin immoo waan taa ture isinii galee garuu you know mirga koo dhugaa koo falmadhee deebifadhe
Kanaaf immoo amma hin beeku siniin jedha sinii galee akkas takka qabaatanii ati jaarsa tokko qabdamu jaarsa tokko kan hin argannanii yoo sadii afuris argadhe mana gabbaachuun naantu mana as cannaqaachu kuni koo carraadha kanaaf akkas waan ta'eefi ani isheen hin jenne maqaa isinii kaasee gaafachuu dandeessu ishee barbaaddanii sanaa oliyyuu jedheen jira sanaa oliyyuu because waan isheen gochaa turte anaa fi namoota nuti siiqantu beeka maatiin ishees bareechee beeka sinii galee kanaaf mirga koo dhugaa koo falmadhee jireenya koo sirreeffadhee nagaan jiraachaa jirra akkasitti quba qabaadhaa footoo irratti eegina abbaa warraa kiyya viidiyoo irratti eegina so akkasii jechaadha dhirsa shananii waa'ee sagaagalummaa namni mormuu akkasitti fuulduratti namni dhirsa shan qabu akka kiyya kanatti naasoo gadi ba'e galee waan godhe sanaaf waan qanuuf hattoota sagaagaltoota achi barbaaroota immoo fuuldura dhaabadhee numan salphisa maal isinii godhaa miti akkasitti afaan qabsiisan malee namarraa hin teessan isinii galee akkasitti likki isinitti himan malee baalagee akkasiitiin yoo akkasi sororsan malee baalageeni isin qaasnessitee isinirra kortee isinirra buutee haala sanaan deemuu barbaadde waan ta'eef kanadha waan baay'ee jedhameera waan baay'ee ta'eera garuu oomaa bakka kooti oolna guddisan laal amma moolaan isteeppii wayirran jira isteeppiin kiyya kutuu fi gubbaarratti ol deemuuf waan ta'eef akkas takka quba qabaatanii so gaafa maqaa sobaatiin maaliitiin qindeessanii footoo kiyya maalii sagalee wayii walitti sutanii so I don't care har'a miti kana jalqaban isiniin jedhee akka hin hojjenne akka dhaabadhee hin deemne waltajjii akka hin hojjenne na baasanii jechaadha. Hojii akkan arganne dura siyaasa hin mormiti jedhanii siyaasa mormituu nana godhanii amma immoo faarsituu jedhanii maal jedhanii amma immoo waan hin jenneen akkas waan ta'eef ilaal baalagee jedhan malee biyya kanatti namarraan dhaabbatan callisuu barbaadee miti isinii galee nama abbaa warraa abbaa mucaa koo hiisise immoo kanaa olu nama abbaa gaafa ulfa koof ulmaa kootti na bochise immoo kanaa olu jechuun qaba ture. Sini galee kan biraa sini erguu dandeessanii ittiin ganaa sini baasuu dandeessi sini galee akkasi lezaa ስለሆነ ani fakkeenya ta'uun barbaada hattuu irratti qabsaa'uu achi barbaadota irratti qabsaa'uu warra somaa shira xaxan irratti qabsaa'uu dhugaa namaaf dubbachuu dhugaa koof immoo dhaabadhee likkitti galfadhee sirnaan jiraachuudha justice for Qananii ammas akkasitti beekadha masarratti wanni goone akkas goone sagalee kan kanaa oli jedhee jira sinin jedheem kan kanaa oli sinin galee kan kanaa oli jedheenii jira because abbaa warraa kee wajjin footoo kaastee ofishee gadhiisaa turtee ziizuu jirta ziizuu jirti meelaalaa jirti namoota baay'eetu beeka jechaadha so qabsooftee sitti namni ati deemi Andu'aalamiif sagade ati maalin sii godhaa miti ati too akkanatti zaqazaqanii sitti naqanii iyyuu nageessu because cuftee jirta warra deetti bani mataa kee justice for Qananii jedha hundi keessanii warra na wajjin jirtan justice for Qananii yes kanaafi yaa nama kana justice for Qananii jedha warra na wajjin jirtan hundi keessan justice for Qananii jedha justice for Qananii mataatti baadhu deemati ati maa baay'ee moo boronaan argadhettee warra abdattaniidha warra akkasii justice for Qananii jedha abbaan feedallaal akkasitti lukaan gadi dhaabattu malee chaadha justice for Qananii addunyaa jedha na wajjin jiraachuu keessan sobaan jechanii masarata kan dubbanne isheetu qindeessa isheetu waa hunda maalii godheedhanii yaadan of course justice for Qananii justice for Qananii yes justice for Qananii justice for Qananii sagaagaltuu dhiiraa sagaagaltuu durbaa otoo abbaa warraa qabdu nama sagaagaloo dhageessan natti ergaa suuraa isaanii natti ergaa dubartoonni ispeeshaalii mana keessan teessanii boossan dubartii otoo mana qabdu abbaa I mean jaarsa look abbaa warraa keessan otoo niitii wajjin jiru dubartiin kan biraa isinirratti mana keessan irratti jireenya keessan irratti sagaagaltuu taana natti ergaa ana qorichi isaanii justice for Qananii jedha justice for Qananii justice for Qananii mana keessaniif amanamaa ta'uu qabdu okay nama guddaadha talitii yoggaa 17 bakka akkasidha handee
inna sagal heerumte sagal fuutana jet inna tokko na ajjeesu kan naan taane na dhiisa bar tokko hiikeen tokko heerume bakka kanuma so what akan du barbaadu re okay biya keessa hanga biya ala waa meeqa goota shin almiti ani barti akkasii kan tokko jinjiraanan tokko kalas kuran biran naqnesin naqusi yomo raga qabaatan fidana salphisa saani mokotta justice for kanani jedha okay justice for kanani ani bilbile beeku isheen hinjenne nama bulti korratti dhufe akka wal fuune nama oto argu publici goone osoo jiru jee tokko tonguutiin Dubai ti waamani bishoftu geessanii bishoftu ti photo kaasanii TikTok irratti gadhiisan nama dubartii sanaanin jedhan okay waggaa baay'een obseeske waggaa sadiif way tareera already okay justice for kanani jira waggaa like waggaa yaa waadaan akkuma dhalateen ulfata'een waan sanarratti raawwatanii so waggaa sadii manaamin waan akkasiiti dubartiin kun immoo abbaa warraa qabdi daa'ima qabdi abbaa warraa ishee maraatee mana Maanuel jiru abbaa warraa ishee san treat